Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata guraandhala 3 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 26 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Babaroota Oleensoraa ala keetti oduu har'a sanitti hima oduu har'a qaamni keessa pirezidaantiin Angoolaa filannoo pirezidaantummaa biyyi suni ittiin deebiin dorgomuu jedha yookaan aduu ganna 38 biyyi bulchee ministeerii ittis waraana Ameerikaa imaltuuf Eeshiyaa jira matoota oduu keessaa tokko. Jeeqamaaf hokkara kaastan jedhamuudhaan shakkamanii Oromiyaa naannoo ummatoota kibbaaf Amaaraarraa kanneen qabamanii leenjii haaromsamaa fudhatan 11,000 ol gallakkiseen jira jechuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Ajaja hoggana olaanaa kan uggura imalaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiin labsamerraa kan ka'e imaltoonni daandii qilleensaa Itiyoophiyaatti karaatti deebisaman lakkoofsaan xiqqoo ta'uu dubbata. Hoogganaan daandii qilleensaa Itiyoophiyaa kun oduu keessatti itti deebina. Barataa dhiyeenya kana yuunivarsiitii Adigiraatitti du'e ilaalchisee maatii isaa barattoota gamtaa barattootaatti dubbisuudhaan akkasumas immoo aangoota dubbisuu yaaluudhaan qophii addaa qindeessina qabnaa maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf sora. Eegi Yuunaayitid Isteetsi biyyi musliimaa torba keessa nama ufitti seenuu dhoowwattee asitti keessuma karaa yaa'uu dhoowwattee asitti namni Itiyoophiyaa keessumattuu biyyooti ollaa Itiyoophiyaa lama rakkinni keessa jiran Suudaanii fi Somaaleen biyyi xuyyuur geejjiba Itiyoophiyaatiin yaa'an keessaa tokko karaa yaa'itiin isaanii gara deemuu jirti nama hagamitti yaa'uu dhoowwan yookaan ammoo nama hagamitti rakkinni akkana kan keessa jira. Tan irratti Henook Sammaagizeer itti gaafatamaa damee waajjira geejjiba xuyyuur Itiyoophiyaa Ameerikaa gama kaaba obbo Nugusuu Warquu dubbise namoota dhiyeessa. Daandii qilleensaa Itiyoophiyaatti hojii geggeessaan damee Ameerikaa kaabaa obbo Nugusuu Warquu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin ajajji uggura imalaa Yuunaayitid Isteetsi irraa akkuma kennametti hoogganoota daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Finfinnee jiran waliin dubbachuudhaan rakkoo imaltoota irra ga'u hanqisuudhaaf battaluma tarkaanfii fudhachuu isaanii dubbatan. Imaltoonni utuu bakka jiran irraa hin ka'iin akka imala hin jalqabne taasisnee jirra ka jedhan obbo Nugusuu Warquu yeroo uggurri labsametti kanneen imala jalqabanii turan immoo gara bakka irraa dhufanitti deebisamuu isaanii dubbatanii jiru. Gara Yuunaayitid Isteetsi eegaa imala jalqabanii booda kanneen deebisaman lakkoofsaan meeqa akka ta'aniif biyyoota kamirraa akka ta'an gaafatamanii akkana jedhan obbo Nugusuun. ቁጥራቸው በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ መንገደኞች ናቸው። ከየት ሀገር እንደመጡ የሚለውን ዝርዝር መግለጽ አስፈላጊ አይመስለንም ግን በጣም ለኮብሲሳኒ ኢመልቶታ ቁባን ለካመኒዳ biyya eessaa dhufansa jedhu ifa gochuun barbaachisaadha hin seenu garuu akkuma jedhe imaltoonni xinnoo Waashingtan Daalaasii akka deebi'an taasifamaniiru kanneen hafanis immoo osoo deemsa hin eegaliin akka hafan gooneerra. Imaltoonni karaatti deebisamuun kun hojii daandii qilleensaa Itiyoophiyaa fi galii isaa irratti dhiibbaa qabaate yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan walumaa galatti imaltuu tokko yookaan lamarra ennaa uggurri imalaa kaayamu dhiibbaan inni qabaatu ni jiraata garuu biyyoota uggurri imalaa irra kaayame 7 keessaa gara 5 keessaa imaltoota hin qabnu dhiibbaansaa agana guddaa miti isaaniyyuu taanaan warri imalan jechuudha ennaa uggurri sun kaasamu deebi'anii imaluu danda'u jedhan obbo Nugusuu Warquu. Dhaabbatoonni imala qilleensaa hedduun namoonni imala isaanii jalaa uggurame akka tikeenni isaanii jalaan gubanne godhanii jiran namoonni sun yeroo fedhanitti yeroo ehama argatan akka ittiin imaluu danda'an taasisanii jiru. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa gama kanaan maal akka godhe hojii geggeessaan damee Ameerikaa kaabaa obbo Nugusuu Warquu akkana jedhu. አየር መንገድም እንደዚሁ የደንበኞቹን ጥያቄዎች የጠየቁ እንደዚሁ መንገደኞች አሉ ዳንዲ ጢያርቻፍ አከሱማ ከን ጋፊ ዴሰኒፍ ኒ ጅሩ ኢመልቶኒ ኩን ባይኤን ሳኒ ከን ጋፈተን
Tikeetiin isaanii guyyaan isaa akka geeddaramudha. Gaafa haalli ayyamamu akka ittiin deemanii kan jedhudha. Sanas ni goona. Namoonni imalli isaanii huggurame biyyoota kamirraa akka ta'e hin dubbanne obbo Nugusuun kana dubbachuun asirratti barbaachisaa miti jedhanii jiru. Pireezidaantiin Angoolaa Joos Eduwaardoo Dos Santos ammallee irra deebi'ee filannoo pireezidaantummaa biyyisaa irratti akka hin dorgomme mirkaneessee dubbate. Yoo kana pireezidaantiin kun duruu ganna 38 biyyi tana bulchaa ba'e. Dubbii tana immoo koora paartii isaa irratti dubbate. Filannoon pireezidaantummaa Angoolaa silaa G7 duubatti taate. Dos Santos ijaarsi ganna 74ti bara 1979 asitti isumatti biyyi tana harka qaba bulchuu jira. Afrikaan bulchoota hedduu bara hedduu bulchan hedduu qabdu keessa tokko isa Equatorial Guinea Tedooree Obiangi xaaneetiin nami biyya ardii Afrikaa keessa biyyattan ganna hedduu bulchiisa lammeessoo. Angoolaan biyyi zaayitii badhaadhuun beekamtu dhaabii mirgilmaan namaa ammoo qabeenyi kan akka guddaan pireezidaantii Dos Santosii fi intalli isaatti Izaabel Dos Santositti harka qabaa jechuun gabaasii Forbes baase. Akka gabaas Forbesitti $3 biliyoona 3 fi miliyoona 200 qabdi intalti Dos Santos tunin dubartiin Afrikaa keessa qabeen hedduu qabaachuun beekamtu akka baruulee kanaatti intal Dos Santos tana. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Iraan dhiyoo tanallee misaayil boolistiikii tokkofti. Boolistikiin tun inni waraana kiiloomeetirii kum hedduu irra ta'anii waliin hadhuu danda'an. Addunyaan hojjannuu jettee duraanuu irra walii galte. Pireezidaantiin Ameerikaa Iraan seera cabsitee jechuun adabuuf dhaadachaa ture. Ardha ammoo akka gabaas gargaraatti bulchiinsi Ameerikaa Iraan adabuuf kurfoo jira. Bulchiinsi mootummaa Obaamaatii fi addunyaa afaan itti wal qarqaaranii akka nikuleer hin hojjanne Iraan akka nikuleer waraanaa hin hojjanne irratti walii galanii waan hedduun hubachiisanillee Iraan ammoo takkuma waraana yookaan immoo nikuleer waraanaa hin hojjanne jecha falamaa baate. Ameerikaa keessatti jii kana keessatti akka lakkoofsii agarsiisutti nama 227 hujii argattaatullee lakkoofsii nama hujii dhabeelleen harki tokkoof qabxii 8 dabala akka bulchiinsa Ameerikaatti bulchiinsa pireezidaantii Ameerikaa duriitti pireezidaantii Obaamaatti jechuun waan seenaa hedduu keessatti arganii hin beekne nama qabxii 4 fi harki 8 qofatti hujii dhabe. Ameerikaa fi Jaappaan biyyi duruu walii jaalaat mootummaan fedham jijjiirallee biyyootatti walii waan hedduu waliin qaban akka ministeeriittis waraana Ameerikaa Jeems Maatis jedhutti Ameerikaa fi Jaappaan harka 100 waliin hojjetanii pireezidaantiin kun yoo Eeshiyaa keessa biyyoota akka Jaappaanii fi Kooriyaa dhaqee imaltuu biisuunii dhaqetti akkana dubbate. Ameerikaan waraana 28,500 Kooriyaa keessa qabdi. Jaappaan keessa ammoo 47,500 keessa qabdi. Waraana mootummaa Taalibaanii waraana milishoota Taalibaan waraanni mootummaa Taalibaaniitiif milishooti naannoo tana waladhuu jiranii waraanni mootummaa Taalibaan jarkaan dhaa'ee ofirraa deebisuusaa dubbate. Keessumatti waraana guyyaa sa'aatii 24 ture irratti dhumarratti ispoortii dabar dorgommii waancaa Afrikaa tabarana 31 torbaan lamaan dura jalqabanii ammallee Gaabonitti itti jiran biyyi 16 jalqabee ammaan tan lamatti waancaaaf waltaaf kan moo'ame harqee keessa galee kan ammoo qiliixamaa dorgommii ittaanuu korfoo jira. Gaanaan biyyatti taphattuu jajjaboo qabaachuun beekamta hardhallee dheebuu galtee dorgommii tana itti turtullee ganni 30 caalaa takka waancaan arganne amma sadarkaa sadeessootiif bor taphatti. Ammaan tana Masrii fi Kaameruunitti waltaafee Masriin ganni torba waancaa Afrikaa moo'ate. Afrikaa tokkeessoo jirti. Kaameruu fi Gaanaan ammoo marroo afur moo'an. Masriin dorgommii afkoontaan irratti adabbiillee dabaleetiin goolii 8 galfatte. Kaameruun adabbii dabalte goolii 10 galfatte. Masriin bara 2006, 2008 fi bara 2010 walumfaana dorgommii afkoonitaan moo'ate. Kaameruun ammoo bara 2002 fi bara 2002 dorgommii tana moo'ate. Sadarkaa fiifaan baaseen Masriin dandeettii kubbaa miilaatiin addunyaa keessa 35 Kaameruun ammoo 62 Kaameruun barana as geette jedhanii namni hedduun hin ilaalle wamtaateef iyyuu Gaanaaf Burkiina Faasootti waliin taphata. Iftaan ammoo Masrii fi Kaameruunitti taphata milkaa'aa jennaan oduu namaaf qabtanu. Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jeeqamaaf ookkara kakaastan jedhamuudhaan shakkamanii Oromiyaa naannoo ummatoota kibbaaf Amaaraa irraa kanneen qabamanii leenjii haaromsamaa fudhatan 11,000 ol gadhiisuusaa sabaa himaan mootummaa gabaasee jira. Koongirees Federaalaa Oromoo dabalee dhaabbatoonni mormitootaas kanarratti deebii kennan qabu. Gabaasaa Iskindir Fireewof deebii mormitootaa Tujubootuu qindeessee dhiyeessa. Lakkoobsi irra jireessi garuu waaltaa leenjii xolaayee keessatti leenjifamanii kanneen gadhiisamanii
shakkamtoota 5,605 kanneen ta'an waaltaa kana keessatti leenjii fudhachuun isaanii ibsameera. Sirna kana irratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koree giddugaleessaa OPDO obbo Bakir Shaallee gaaffii leenjifamtoonni kun kaasan sirrii ta'uu tuqaniiru. Mala isaan ittiin gaaffii kaasan garuu faallaa heeraa waan ta'eef leenjii kana akka hordofan taasifamuu dubbatan jechuun Iskindar Fireew gabaaseera. Kanneen gadhiisaman kana ilaalchisee garee mormitootaarraa yaada akka nuu kennaniif miseensa koree hojii raawwachiistuu koongiresii federaalawaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haasofsiiseen jira. Kanneen hiikaman keessa miseensonni isaanii jiraatan yoo ta'e gaafadheen ture. Eeyyee jiru jennee eegnaa baay'eedha. Nama achi ba'anii jiranullee arguudhaaf hin dandeenye garuu dhugama dubbachuudhaaf gara caalaatti baay'een isaanii kan hidhamanii miseensota keenya. Egaa kana warra gadhiifaman kana keessa jiru jenneetu eegaa jirra. Amma bilbila eegaan jira. Waajjirallee ooleetan ammallee gara qe'ee jiraatti waan hin dachaanee fi maqaa isaanii eenyufaa akka ta'an argachuudhaaf hin dandeenye. Kanaan dura mootummaan namoota 9,800 ta'an gadhiisuusaa beeksisee ture. Amma immoo kunoo kanneen gara 11,000 ol ta'an gadhiisuusaati kan inni sabaa himaatiin labsee walumaa gala gara 20,000ti kan mootummaan gadhiisamuu namootaa ibse. Akka yaada keessanitti irra jireessi namoota hidhamanii gadhiisaniiru jettanii yaaddu? Ammallee hin hafa irra jireessi hin gadhiifamne baay'eetu hafa baay'ee nama rakkisa. Nuyi kan eegaa jirru kana caalaa harkaa 2-3 kana caalanu kan hidhamanii jiranu kaleessumallee kana kan isaan dubbataa jiranu namooti biraa kan galan jiru kan leenjifaman jiru jedhanii odeessaa waan jiraniifi nuyi biyya kana keessatti 50,000 ol hidhamaniiru jenneetu tilmaamaa waan jirruufi kan hiikamanii gara 20,000 ta'u amma kaleessa hiikneera kan isaan jiran 11,352 waan ta'aniifi namoota muraasa amma nuyi hidhamaniiru jennee tilmaamnu gadi kan isaan hiikamanii. Kanaaf baay'een isaanii ammallee hin hiikamne hidhaa keessa jiru jenneetu yaadaa jirra. Mootummaan kan hafan hanga tokko yoo ta'anii warri mana hidhaa keessatti hafe dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalama yookaan seera duratti dhiyaataa jedhee jira. Kan attamitti ilaaltu sin? Dhugaa dubbachuudhaaf akka heera mootummaa biyya kanaatti namni hidhamee jedhu sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuutu irra tureen. Kana waan hin taaneefi haalli ittiin isaan adeemaa jiran kun siluma faallaa heera mootummaatiin waan ta'eef mana murtiitti dhiyaatu. Mana murtiitti yoo dhiyaatan illee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru. Maaliif namni ji'a 2-3 dhoksaatti hidhamee maatiin utuu hin dubbisin dhukkubsatanii gidiramanii waan jiranuufi waanuma gaarii seeratti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii haqa argatu jenneetu eegaa waan hin jirreefi dhugama dubbachuudhaaf waan akkanaa haaluma gaariidhaan raawwata jenneetu eegaa hin jirru. Baay'ee sodaa keenya gara fuulduraatti maayini namoota kana beelessanii eebossanii daarsanii gadi dhiisanii namummaadhaan ala gochuudhaaf yoo ta'e malee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru nuyi. Mootummaan mormitoota waliin mareef gattaa'u akka barbaadu yeroo darbe ibsee ture. Hiikamuun namoota kanaa mareen sun akka milkaa'uuf bu'aa maalii qaba jettanii yaaddu? Bu'aa qaba jennee eegaa hin jirru. Garuu yoo bu'aa qabaatee jedhe itti gammaduun keenya hin hafu. Dhugama dubbachuudhaaf biyya kana keessatti wanti gaariin dhufee jedhe. Wanti gaariin hojjetamee jennaan itti gammanna malee nuyi itti hin dallannu. Kuni aadaa keenya wajjinis amantaa keenya wajjinis waan adeemu malee waan gadhee yaaduun nu keessa hin jiru. Kana wajjiniin ilaalchisee namoota hiikanii mareedhaaf qophii qabna jedhanii yoo dubbatanii jedhanii dogoggoraniiru. Maaliif maree kana haal duree waan tokko mijeessuudhaaf maree keessa hin seene namoota mari'achiisanuu hin filanne namoota taajjabanuu hin filanne. Kanaaf gara fuulduraatti baay'ee rakkisaadha wanta kanaa kuni kana abdachuun. Maaliif utuu galaana biraan gahin conceedhaan gammaduun baay'ee barbaachisaa miti. Garuu mootummaa kana bira haala kanaan dura argaa turreen hooggantoota Oromoo hidhaa utuu jiranuu, namoota Oromoo hidhaa utuu jiranuu, gidiraa utuu jiranuu, biyya ari'aa utuu jiranuu, waajjira keenya godinaalee irraa jalqabee hanga gandaatti
cufaa utuu jiranu saamaa utuu jiranu wanti gaariin illee hin dhufa yoo jennee yaadne baay'ee dogoggora ta'uudhaaf hin danda'anii garuu wanti gaariin hoo dhufee jedhee itti gammannee simanna jedhee san itti odeessuu barbaadaan. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu koongiresii federaalawaa Oromoo obbo Xuruunee Gamtaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Dhaggeeffattoota keenya dogoggora teknikaa uumameef dhiifama sin gaafannaa gara qophii itti aanutti ceena. durataan samaayawii paartii obbo Yeshwaa Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye jedhu. እስካሁኑ ሰዓት ድረስ እየደወልን ገቦ እያለ ቤተሰብ ጋር ስንጠይቅ እነዛ ሰዎች አልገቡም። dhaggeeffattoota keenya qophii dura ture irraa dogoggora uumameen kan jalqabamedha kan obbo Mulgeetaa Asaffaa jedhan miseensota hidhaman qabnaa haa ta'u malee amma ammaatti kan hiikaman hin jiranii akkuma keessan sabaa himaarraa dhaga'uurraa darbee godinaaleef aanaalee gaafannee jirra kallattii mara jechuun kaaba kibba Oromiyaaf naannolee adda addaarraa waan adda ta'e waan dhageenye hin jiru miseensonni keenya hiikaman hin jiran jechuudhaan kan isaan dubbatan. Marsaa lammataa kanaan kanneen gadhiisaman kun balleessaan isaanii salphaa ta'uun kan tuqame yoo ta'u lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamin immoo murtiitti dhiyaachuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Labsii yeroo hatattamaan wal qabatee kanneen hidhaman 20,000 ta'uu muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny kana dura kan ibsan yoo ta'u mormitoonni immoo lakkoofsi kun sanaa ol ta'uu dubbatu. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dabre yuunivarsiitii Adigiraat keessatti lubbuun barataa tokkoo darbuusaa fi hanqina dhiyeessii bishaanii ordofee barattoonni mormii dhageessisuun isaanii akkasumas immoo qabeenyaa yuunivarsiitichaarra miidhaa geessisuun isaanii kibxata darbe gabaasaa maqaleerraa dhiyaateen dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Barataan du'e jedhame kun eenyu? Barattoonniif maatiin barataa kana maal jedhu? Gara jaallanneettan isin deebisa. Girmaay Gabruu maqaleerraa akka gabaasetti hanqina bishaanii mooraa yuunivarsiitii Addigiraat keessatti baatilee 5-6 darban irraa kaasee hammaataa dhufe. Gamaagamni barbaachisu gaggeeffamuus namooti dhimmi ilaallatu irratti tarkaanfiin fudhatame akka hin jirre namoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan mooraa sana keessaa naa ibsanii jiru jedhee ture. Gama kaaniin immoo barataa maqaansaa gabaasa kanarratti hin ibsamne tokko yuunivarsiitii Addigiraat kana keessaa du'uun gabaafameera. Waa'ee du'a barataa kanaa ibsa akka kennaniif yaaliin aangawoota mooraa sanaa argachuuf godhe akka milkaa'inis Girmaay gabaasee ture. Dhumarratti sababaa du'aa barataa kanaa kan ilaaleen pireezidaantii kaawunsilii barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Marasaa gaafatee deebii laatteen. በእርግጥ የሞተ ተማሪ አለን። ሆኖም ግን የሞተው ተማሪ ከነሳው ችግር ጋር በተያያዘ አይደለም። ተማሪው እንደታመመ ተደውሎ dhugumatti barataan du'e ni jira garuu barataan du'e sun rakkoo ka'e sana wajjin kan wal qabate miti. Barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemnee ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine. Sana duras akka dhukkubsataa ture akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaasaaf doormii isaa nutti himanii jiran hatattamaan qabannee gara hospitaalaa deemnee turre garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye. Sana booda reeffisaa miseensa kaawunsilii barattootaa tokko waliin gara maatii isaatti ergamee jette. Waa'ee mormii barattoota mooraa sana keessatti gaggeessaniifis sababaansaa hanqina bishaanii ta'uu dubbatteetti. ተማሪዎቹ ትንሽ ብዛትም ነበራቸው የሆነ በውሃ ችግር ምክንያት ጥያቄ አንስተው ነበር። barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan. Gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme garuu bulchiinsi yuunivarsiitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasisamee jira.
Mormii barattoota kanaan daawwitiin balbala kaafteeriyaa caccabee kan mana kitaabaas hangi tokko cabuusaa dubbatti. Sababaa kanaan barataan hidhames akka hin jirre ibsitee turte. Maraafuu barataan du'e kun eenyu jedhama? Barataa mooraa yuunivarsiitii Addigiraat keessaa tokko haasofsiiseen jira. Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaansaa akka hin ibsamneef hin baramne waan na gaafateef sagaleesaa jijjiireen jira. Kan du'e barataa Shuumii Lammaa Baqqalaa jedhamaa jedhee itti fufees. Shuumii Lammaa baa'oo teekinooloojii barata waggaa tokkoffaadha. Du'uun isaa amma torban roobii darbe halkan guyyaa gaafa sana laayibireerii galee ture beektee mana kitaabaa jechuudha. Kanaan booda amma sa'aatii ja'aatti dubbiseet dhufee rafee saraan boodee du'aa isaas halkan sana ni jedhan sobaa ganama sana argameetti sa'aatii torbatti du'ee jedhanii ijoolleen hundi jira ibsa kennaa turanii jechuudha. Maal tajjeese jedhu? Kan jirri jedhamuudhaan kun dhukkuba duraanii qabaa jedhanii akkuma isinittis beeksisanii turan akkasuma jedhani malee hundi jirri kan biraa hundi jirri himan hin jiru. Isin garuu dhukkuba inni qabu maal ta'uu beektu? Dhukkubaa hagasitti ammaa kee amma akkasii nama jeesu qabaatu isaantan infoormeeshina qabu hin jiru irraa sin agarre. Sababii dhukkuba isaatiin mana barumsaarraa baay'ee nafaa? Guyyaa tokkoyyuu mana barnootaarraa hafee hin beeku gurbaan kun erga gaafa dhufee baranii dhufee qormaata jalqabeeti guyyaa tokkoyyuu dhukkubaaf hafee hin beeku eegsiin tokkollee itti galee hin beeku barnootaan baay'ee taasisii ture gurbaan jechuudha. Barnootaan jabaadha. Baay'ee jabaadha bakka bu'aa barattootaati kilaasii isaa keessatti jechuudha. Shuumiin nama eessaati? Oromiyaa naannawaa Finfinnee laga Xaafoo laga Daariidha. Reeffasaa gara sanatti ergamuuf gaggeessuuf waan akkasiif carraa argattaniittu? Carraa tokkoyyuu hin arganne waan akkasii nuti ofirratti sodaannee yeroo sana bakka baay'ee gubataati turree nu dhoksanii mana tolbaafnee waan inni fakkaatu uffata saraan lagannutti battalumatti nu dhoksanii baasanii hospitaala gara Maqaleetti darbeera sanaan booddee maatii isaa fudhataniiru nuun jedhanii garuu ammasittuun kan irra ga'ee baasanii hin jiru. Rakkinni guddaan dallaa sana keessa jiru maalidha? Siyaasaan wal qabatee rakkoo hedduu qabna gaa. Siyaasa jechuun haala Oromiyaa keessaa waan wal qabate jechuu keeti? Eeyyee haala sanaan wal qabatee nutti fidaa jiru wanta jedhuudhaan wanta adda addaa irraan ka'anii amma kun ijoollee kan keenya keessaa lama maqaa jiraasii nan danda'a qabanii hidhanii beektee raabshaa walitti qabatee as keessatti keessadhaan daawwitiin adda addaa dadhabee ture tokkoffaan jalqaba kan mucaa du'uu sanaatiin wal qabateeti inni lammaffaan immoo bishaanis as keessatti badee ture kan dhugaatis ta'e kan dhiqannus ta'e yoo xiqqaate guyyaa sanis bishaan malee turre. Kun haaraadha moo irra daddabalame waan ta'udha? Kun immoo erga yuunivarsiitii dhaabbii ijaaramuu isaan gara naannoo gaaja'amuu torbaatti dhiyaateera amma kanuma keessatti waan mudataa turedha. Hiriiricha baatanii maal jettan? Mucaan biyya kun sababa maaliitiin akka ta'e baruu qabnaa. Inni lammaffaan immoo bishaan dhugaatii erga ture akkas ta'e inni irraa tureera maaliifi rakkoon kun maaliin nuun furamu bishaan malee jiraachuu hin dandeenyu jira ture. Kanaan booddee nu gaggeeffatanii dhimma deemaa nuun jedhani malee homaa wanti jedhu furmaata nuu kennan hin jiru. Ijoollee naannoo Oromiyaa irraa dhufanii fi Amaaraa irraa dhufanii kan gara balleessan hin jedhanii ijoollee kan keenya qabanii hidhanii jiru. Kan hin beeku 2 5 immoo hin beeku 7 kan keenya. Maqaa isaanii nama beektu qabdaa? Eeyyee hundumaa dhaaba duruu wallaggaadha. Abdii eenyu akka jedhamu hin beeku barataa maatii waggaa sadaffaati Harargeedha. Ijoollee waggaa sadaffaa eebbaaf olmost eebbuma jala ga'aniiru. Ijoolleen kun barnootaan illee baay'ee cimoodha. Amma qabanii hidhaa jiru hin dhayinaa arguu hin dandeenyu. Eessatti akka jiran qaban bakka jiran akka jiran baruu hin dandeenyu. Naannoo maatiin barataa Shuumii Lammaa Baqqalaa jiraatan iyyaafanne abbaasaa argannee jirra. Warri reeffa barataa Shuumii gara manaatti fidan sun sababii inni ittiin du'e maal jedhanii isinitti himaniin gaaffii koo ture. Akkas jedhu obbo Lammaa Baqqalaa. Yaa dhukkubsatee du'e nuun jedhan gaa. Mucaan dur dhukkubsataadha. Ara mucaan dur fayyaa qaba. Nagaadha achi yoo gaa nu biraa yoo deemnu fayyaa qaba. Yeroo ammamii ta'eera isin biraa gara sanatti yeroo deemu? Erga nu biraa deeme yaa'u ji'a sadaffaadha. Barataa waggaa jalqabaati mini? Isinii bilbilee na dhukkubaa fayyaan koo rakkina qabaa waan akkasii isiniin jedhee beekaa? Hin jenne. Reeffa isaa arguuf carraa argattaniittu? Nu hin arganne nuyi dhufnaan maramee dhufee nuun jedhanii yaa'u akkasumatti gaa awwaalan. Reeffa ilaaluuf carraa nuu kennaa jettanii gaafattaniittu? Gaafannaani. Yaa'u dhukkubsatee du'ee mana hospitaala illee geechine marammarree hundumaa guunee wanta buqqiftan hin qabdanii akkasumatti sa'aatiin hin buqqisinaati awwaalan hin jedhani. Yeroo isin awwaaltan sin bira jiru? Hin jirani deeman isaan aduma san deebi'an. Sana booda banuuf isin yaalle? Yaalle. Nama fide beektu? Hinduun egaa isaan bilbila nuu kennan malee maqaa isaanii kana jedhanii nutti himne. Bilbila nuu kenneeti kanaani
na gaafattanii raajii mana yaalaa nanni fidaanii jedhe. Ergasii nuun dawwalanii yoo dawwaleefis bilbilan kaasanii nusi kanumaan callinne amma wanta beeknu hin qabnu. Ammam dhukkubsatee du'e isiniin jedhan? Duraan nagaa qabaa torbee tokko dhukkubsannaanii sabalas geechinee mana amantiillee geechinee achitti algaarras lafa dha'ee mana yaalaa geechinee achi keessatti du'ee jedhaniituma kana nutti himaniitoo deebi'ani. Ilma keessan meeqaffaadha? Inni moo? Ilma duraati inni hangafa. Dhukkubisaa maalidha isiniin jedhan? Akka dhukkuba sammuu hin qabaa minaamina dhangaasitti fayyaadha dhukkuba sammuu hin qabu micaanii. Dhaloota isaatinuu dhukkubsatee hin beeku fayyaadha. Nama meeqa fide reeffasaa? Dubara 2 jedhanii dhiira 2 fi tokko isaa astamaarii natti fakkaate. Ituu reeffan fidin dura du'uusaa dhageessaniittu isin? Hin dhageenye yaa'u reeffa karaa dhangaaniin nu dawwalan. Dhufaa jirraa isaan dhukkubsatee jiraa. Fidaa jirraa mana achiinii galchineeti dadhabee nuun jedhani. Eessatti awwaaltan? Dirree sokorruun jedhani taabonni addisii bahe tokko hin jira. Waradaan keenya Sandaafa jechuudha. Obbo Lammaa Baqqalee gaddarra teessanii na dubbisuu keessanii fi hedduu galatoomaa Waaqayyo isiniinis maatii keessanis haa jajjabeessu. Odeeffannoo duraan pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa laatte waliin inni maatii fi barataan jedhu waan wal faalleessu waan qabaniif deebiseen gara barattuu Firiyaat Mirreessaatti bilbila harka ishee irratti deddeebisee yaaleen kaaftu dhumarratti namni kaasan isheen yeroo ammaa laayibirarii yookaan mana kitaabaa keessaa dubbisaa waan jirtuuf daqiiqaa 30 booda deebisii bilbilii naan jedhan deebisee yaalus hin kaasan. Yuunivarsiitii Addigiraat keessatti itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Yohaannis bilbila harka isaanii irratti argadheen ergan dhimma koo itti himee booda amma walga'iif daseen jira deebisii naa bilbili jechuun beellama sa'aatii naa kennan deebisee